Kabajamtoota hordoftoota yuutuubii chaanaalii yuutuubii kiyyaa akkam nagaanaaf jirtanii galanni haa ga'u anillee fayyaadha. Har'a wanta haaraa isinii fidee dhufee wanti haaramaadha. Waa'ee furdinaa yookaan ulfaatina qaama garmalee fi miidhaa inni fayyaa keenyarraan geessisu waa'ee kana haasofna jechuudha. Namoonni baay'ee yookaan immoo Itoophiyaa keessa yookaan immoo addunyaa irratti jechuudha. Namoonni baay'een namoota baay'ee furdaa faana argaa waan ta'eef jechuudha waa'ee kana haasofna. Namni tokko qaama fayyaa qabeessa yookaan noormaalii qaba kan jennu ulfaatinaa fi dheerinni isaa wal qixxee ta'uu qaba jechuudha. Inni biraallee jechuudha ulfaatina qaama keenyaa dheerina qabnu iskuweerii gochuun hiruun kana jechuun ulfaatina kiloogiraamii dheerina meetiraan iskuweerii 18.5 haga 24.9 yoo ta'e noormaalidha jennaan. Kana oli yoo ta'e furdina garmalee yookaan ulfaatina ol ka'aa waan ta'eef fayyaa keenyaaf gaarii miti. Kana gadi yoo ta'e immoo nyaata madaalamaa nyaachuu qabna kan qaama keenya ijaaru jechuudha. Fakkeenyaaf miidhaa ulfaatina yookaan furdinni garmalee fayyaa keenyarraan geessu jechuudha. Miidhaa adda addaa miidhaa baay'eedha kan gara 10 kan inni ta'a waan ta'eef mee isa waliin haasofna jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa ol ka'uuf nu saaxila. Dhibee sukkaaraa nutti fida. Dhibee onnee nutti fida. Dhibee ujummoo dhiigaa dhiphachuu nutti fida. Dhibee sammuu keessatti dhiigu yookaan sammuun dhiiga gahaa dhabu yookaan immoo ingiliffaan istirookii jennu jechuudha. Sammuu keenya keessatti dhiignillee ni dhiiga jechuudha. Isa kana yoo furdanne dhibeen akkanaa kun nutti dhufa jechuudha. Inni biraallee dhibee hadhooftuu nutti fida. Dhukkubbii lafeellee nutti fida. Kaansariiwwan garaagaraa kanneen akka kaansarii mar'imaanii, kaansarii gadaamsaa, kaansarii kalee, kaansarii harmaaf nu saaxila. Kaansarii tiruullee nutti fida. Inni biraa dhiphina sammuu nutti fida. Baay'isne jechuudha yaaduu hin dandeenyu. Inni biraa dhukkubbii qaamaa nutti fida. Hirriiba gahaa rafuu dhabuu yookaan yeroo rafan kurrufuu fa'aa nutti fida jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya har'a jechuun waa'ee kanaa haasofna. Baay'atanii furdachuun jechuudha dhibee kana nurra gaha jechuudha. Dhibee baay'eedha. Dhibee kan akka sukkaaraa, kan akka dhibee onneedha. Kan akka dambizaatii jechuudha maariffaan jechuudha. Isa kana fa'aa nutti fida waan ta'eef nama furdate agartanii nama furdate fakkeenyaaf jechuudha hirriiba baay'ee rafaa. Hirriiballee yoo rafu jechuudha ni kurrufa. Inni kun jechuudha baay'ee gaarii miti qaama keenyaaf. Kanarraa jechuudha immoo fagaachuu yoo barbaanne jechuudha qaama keenya jechuudha yeroo hundaa jechuudha ispoortii hojjechuudhaan nyaata madaalamaa nyaachuudhaan yeroo hunda namni keenya amma ganama yeroo hundaa foon horii fa'aa nyaata. Foon adda addaa nyaata. Isa dhiisnetu jechuudha. Ingiliffaan isa vegetarian kan jedhamu kan akka ataakiltii jennu kana jechuudha. Isa kana nyaachuu qabna jechuudha. Inni biraa garuu immoo jechuudha namni tokko jechuudha yoo furdate furdina sanirraa yoo hir'achuu barbaade ispoortii halkanii guyyaa hojjechuu qaba jechuudha. Kun dirqama. Kana sirriitti hojjechuu qaba jechuudha. Inni biraa kanuma dhaggeeffattoota keenya jechuudha. Infoormeeshinii adda addaa akka isin gahu jechuudha. Yuutuubii kiyya sabskiraayib gochuu akka hin irraanfanne infoormeeshiniin adda addaa ni jiranii. Sabskiraayib gochaa infoormeeshinii ho'aa argachaa isiniin jedha. Kana har'a isinii fide asumarratti xumura torban yookaan immoo yeroo biraa wal agarra.